Giddafaa keessatti gootanii yoo qaama keessan ittiin dhiqattan jala keessan bakka ittiin deettan san hoo dhiqattanii jettan akka dafee isiniif fayyuufillee isin gargaara. Akkamitti fayyadamtee jette qaama keessaa nama ajaa'aa nama abishii dhuguu bobaan isaa kun jalli qaamni isaa dafee abishiidha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleewwan nagaa qabdu jirtu fayyaa keessanii. Har'a wanni ani himuu barbaade yeroo deennee jennu yeroo ulmaa keessatti maal akka nu fayyadu marqaa daa'ima dhadhaa kanaan alatti waan ta'an ammoo na fayyadee itti fayyadamee na gargaare isiniif hima. Keessattuu akka nama dubartii takka biyya ambaa kophaa isii biyya ambaa keessatti deettuu takkatti wanta biyya alaa kana yeroo jirru akkamitti akka of gargaaruu fi maal akka mana keessatti qopheeffadhee itti fayyadame isinii hima. Obsaan dhageeffadha inshallah. Yoo yeroo ammaa kanatti itti hajamtanii jettan akka malee isin gargaara jedhee irraa abdii qaba. Asumaan ammoo viidiyoolee yoo jaallattan laayik gochuu hin dagatinaa. Laayik gochuun keessan akka rikoomandii ta'ee nama hedduu bira gahee Oromoon ta'e barumsa irraa barattuuf gargaara. Jecha haaraa yoo dhuftanillee subscribe godhaa mana kana seenaa oowwisaa guddisaa isiniin jedha. Akkasuma ammallee isinillee wanta naannoo keessanitti qopheeffamu maal akka itti fayyadamtan maaltu akka yeroo ulmaa san qaama nama jajjabeessu nama gargaaru yoo beeytan komentii jalatti na barreessaanillee isin jalaa baradha. Wanta haaraan hin beekne yoo beeytan ta'e yaaleet ilaalaanillee akka nama fayyadu. Kanaaf komentii keessanillee isin eega isinillee waan beeytan jalatti na barreessa. Akkuma isiniin jedhe midhaan marqaa qopheeffatuun na biratti waajiba. Midhaan muuqii ammas daa'ima dhadhaa waan kana hin qopheeffadha. Kanaan alatti ammoo wanti irra guddaan ani itti yaadee itti qopheeffadhu akka malee na gargaaru keessaa tokko abishiidha. Yeroo dahumsi kiyya kalaa'utti ciniinsuudhaafillee itti fayyadama. Hulbata jechuudha. Abishii namni gariin abishiidhaan beeka gariin hulbataan beeka. Paawudarii isaati. Firii isaa sana osoo hin taane paawudarii isaa fayyadama. Abishii dura qopheeffadhaan yeroo dahuudhaaf akkana kalaa'e maaliif isinitti fakkaate? Wanni ani jaalladhee filadhee fi faayidaa hedduu qaba. Faayidaa inni qabu keessaa isaa tokko abishiin dhiiga namaallee hin qulqulleessa. Qaamni kan kee abishii san dhuyidee jennaan qaamni kan kee akka malee bareeda dhiiga qulqulleessa. Finoo ji'a 9 ilmoo garatti baannaa mitiree ji'a 9 ilmoo harkifnee dadhabnee maal jennee ciniinsuu keessa baanee dhiigi hedduun nurraa bahee ulfaan ammoo fuulli keenya hidda nu baasee. Walitti shunshunturree maal jennaa mitire yeroo ulfaa ilmoo garaa qabnu yeroo deennee ulmaa mana jirru san ammoo wanta san deebisuu qabna qaama keenya ka dadhabe san. Abishii keessa wanni ani jaalladhu tokko dhiigallee namaa qulqulleessaa qaama namaa kana hin bareecha. Lammaffaa akkasuma ammallee aannan harmaatiifillee akka malee bareedaadha. Harmallee aannan akka sii bahu sii godhaa si gargaara. Akka harmi kan kee aannan dafee godhatuufillee dafee godhatuu qofaa miti akka aannan illee si heddummaatu harma keetiifillee si gargaara. Sadaffaa ammallee wanta narraa jaalladhe keessaa ammallee ganama kaatee garaa qullatti isa dhuyidee jennaan daftee hin beeloftu. Ilmoon daa'imaa kinoo halkan kan namarraa raftu halkan kana hoosisaa bultaa maal jettaa ganama gizee kaatee akka malee beelli namatti dhagahama hin beelahanii. Abishii san ammoo ganama dhuyidee jennaan beellillee garaallee xiqqoo si obsisiisa hagati kaatee ganama waa muuqii marqa maal goggodhattu. Beelalleen obsitaa aannan illee si gargaara qaama kee bareechuufillee si gargaara. Kanaaf abishiin na biratti waajiba. Akka marqaaf muuqiin qopheeffamu sanitti abishiillee na biratti waajiba. Yeroo dahuudhaaf ga'e abishii qopheeffadha. Ganama garaatti dhuga. Paawudarii isaa halkan bishaan keessa bulchee bishaan irraa gannaqee ganama dhuga. Garuu abishii wanta narraan jaalanne tokko qabdi. Yoo ati fayyadamtee jette qaama keessaa nama ajaa'aa nama abishii dhuguu bobaan isaa kun jalli qaamni isaa dafee abishiidha. Kanaaf guddaadhaan haga yoomi itti fayyadama isinitti haga ulmaa keessa jiru san qofa itti fayyadama. Ulmaa keessa yoo jiraadhe ajaa hedhiisee maaltu naan ga'e anatti yaafuyyuu ji'a 9 ilmoo garaatti harkisee dadhabee hiddi fuularraan na bahee waa meeqa argeeti ka dhiigee gamnarraa bahee ilmoo san dahee yeroo ulmaa keessatti kana fuunfatu yoo jiraate yaada mataa isaati. Ajaa hedhiisee ajaa kiyyaamti yeroo ulmaa san fayyadama. Ulmaa gahuudhaaf bahee jennaan ammoo in dhiisa. Bulii 15 yookaan 20 caalaa hin fayyadamu. Hagasitti ammoo akka malee na gargaara. Waljala ganama maraa fayyadama. Lammaffaa ammallee tokko kaanii qopheeffadhu bassoodha. Bassoo paawudarii isaallee hin qopheeffadha. Osoo waan takka ittiin godhini jechuudha. Bachoo qopheeffadha. Bachoo kana arbuudha. Bassoon akkuma sin beeytanii qaamaafillee bareedaa. Qaama nama jajjabeessa nama hidha. Akkasuma aananiifillee bareedaadha. Waan tokko ammoo wanta narraa jaalladhe keessaa
akka cireetitti itti fayyadamtaa beela ganamaa hagaati kaatee qursii ganamaa hojjetattee marqattee muuqii kan kee godhattee jettutti beela itti baata beela nama gargaara ganama isa of biraa qabaattee jennaan maa haga kaatee waa hojjettu si gargaara maal hojjedhaa maal nyaadha jettee hin beeloftu. Beela ganamaa nama argeetu beeka keessattuu yeroo ulmaa halkan hosisaa yeroo bultu ganama waa nyaatuu barbaadda daftee waa afaan kaatuu barbaadda. Wanta akkasii ka hojiin barbaachisne immoo daftee of biraa qabaatte fuuteetuma bishaaniin baxabaxxee dhuyida. Bachoollee akkasitti akka qursiitti itti fayyadama. Yaani ganama ka'ee qursii maal hojjetadhaa akkamitti hojjetadhaa daa'ima kana eenyu sunarraa qabaa eessa kaayee hojjedhaa jedhee wanta itti yaadu hin jiru. Ka'eetuma uumama keessa jiruun aannaniin ta'ee uumama keessa jiruun fuudhee bachoo kiyya nyaadha qursii kiyya godhadha. Booda yeroo natti toletti daa'ima ofirraa raffisee maal jedhee ka'ee qursii godhadha. Wanta qursiidha ganama taa'ee irraa yaadu hin qabu. Akkasuma ammallee harmaafillee bareedaa waan ta'eef. Sadaffaarratti ammas foon tololaa. Foon tololee lafa kaahadha. Haga hin deenne dura foon tololee qadaadee qopheeffadhee lafa kaahadha. Foon sunillee akkuma isiniin jedhe akkuma qursiin na gargaara. Tokkoffaa foon bareedaadha. Qaamallee nama jajjabeessaa humnallee namaa kennaa foon waan inni nu godhu nu hundiyyuu hin beeyna. Foon san tololee qopheeffadhee lafa kaahadha. Ganama isallee yeroo tokko akkasuma jidduudhaan akka qursiitti itti fayyadama. Akkaataatti hojjetan yoo baruu barbaadan ammoo yoo beekuu barbaadan ammoo akkasuma wanti foon tololaa jedhamu maalii hojjettanii ka beekuu barbaadan ammoo viidiyoo ture jira eega hojjedhee viidiyoo isaa fuudhee linkii isaa description box illee jala isinii kaaha comment illee jala isinii kaaha laala isin fayyada irraa barattanii. Afuraffaarratti ammas tokko wanta ani qopheeffadhu buskuta muree qopheeffadha. Buskuta qopheeffadha. Dura da'uudhaaf torbaan tokko akkas na hafe buskuta mana keessatti hojjetadhee lafa kaahadha. Buskuta guddaallee hin nyaadhu garuu yeroo takka innillee beela baafatuudhaaf haga ka'ee waa hojjetadhu maal jedhu ulmaallee kinuu qaamni namaa hin jajjabaatu sosocho'uun namatti ulfaata akkasuma yeroo garii daa'imillee nama rakkisaa akkatiin lafa gootee kaatee waa hojjetattu sitti hin dhiiftu ibidda faa qabsiifteeti shaayii osoo danfisaa jirtu jidduudhaan irraa dhaamsitee fiida daa'imni ka argetu beeka rabbiin waa guddisu daa'imni akka fedhii namatti hojiidhaaf namatti hin dhiisu. Kanaaf buskuta qopheeffadha. Buskuti ammoo irra guddaa wanta itti fayyadamu keessaa tokko keessummaaf qopheeffadha. Buskuta kana keessummaaf qopheeffadha yoo isa manaa qabaadhee jedhe yeroo kinoo keessummaan baga rabbi nagaan siiki jettee na gaafatuu dhuftutti akka isiin afaan gogaa na bira gadi hin baanetti nami tokko si gaafatuu dhufee haguma fedhellee ati ulmaallee taatee sirrirrallee ciisaa jirtu afaan gogaa si biraa ba'uun nagas mara namatti hin tolu. Kanaaf keessummaa natti dhuftu woma yeroo san manaa qabuun shaayiin juusiin omanatti toleen buskuta manaa qabaadhee jennaan ganaa kushiinaa keessa dhaabbadhee waa hin hojjedhuu fi buskutuma san kennaa fi buskuta keessummaaf itti qopheeffadha. Kabira ammas midhaan marqaatii fi midhaan muuqii aajjaa akkamitti akka qopheeffatan yoo beekuu barbaadanillee yeroo biraa isinii hima inshaallah. Keessattuu biyya alaa kana keessatti yoo nu biyya hin jirre biyya ta'ee jennaan midhaan muuqii jettee isaanumatu beekaa walitti daddabalee sii kennati daakkattee bahuu qofaa yookaan ammoo dubartii ollaa kan keetii haadha tantee obboleetii tantee gaafatta. Biyya alaa kana keessatti nama ati gaafattu hin jiru oofcoon ati deemtee midhaan daayisifattu hin jiru waan ta'eef ani akkamitti akka qopheeffadhu maal irraa akka qopheeffadhu yoo beekuu barbaadan ammoo inshaallah yeroo biraa viidiyoo biraatiin itti isinii deebi'a. Dhumarratti ammoo akka tipsiitti akka eebbaatti jedhani dhumarratti ammoo akka eebbaatti wanta itti isinii dabalu keessaa tokko wanta kana haga hin dahin dura yoo qopheeffattan isin gargaara akka malee isin gargaara. Kun kan bishaan oowwaa keessatti godhanii garaa kanarra kinoo yeroo garii yeroo xurii laguufaa namatti dhufee garaa kana nama dhukkubee micciiree jedhu garaa irratti faa of qaqqaban yookaan ammoo nama duydi dhukkubuufaa ta'e bishaan oowwaa as keessatti goote kanatti bakka si dhukkubsiisutti qaqqabdu si gargaara. Kanallee yoo argattee ka qopheeffattu ta'e hospitaala faa keessatti namaa kennani kanaa miti ka waraqataa yeroo takka qofatti fayyadamtee darbitu yoo nama isinii kennan ta'e hospitaala keessatti illee yoo argattan fudhadhaa galaanii yeroo dahumsaaf gara mana yaalaa deemtanii yoon arganne ammoo an kana Amazon irraa ordarii godhe as banteeti bishaan keessatti naqxaa. Bishaan oowwaa faa yoo nama duydi si dhukkubu ta'ee hoo nama atine deettee istiishiidhaan deettu ta'e istiishii faa akka malee nama dhukkuba taa'ullee yeroo garii nama dhowwa waan ta'eef muraa garaa faa qabaatu turen akka malee garaan namura yeroo dahee ga'u booda fuutanii bishaan oowwaa garaa kanatti akkanatti of qaqqabdan yoo duydi sin dhukkube duyda keessanitti of qaqqabdanii akka malee sin gargaara yoo yeroo ulmaan san manaa qabaatanii jettanii
akka tibsiitti kanallee dhumarratti ammallee tokko laastikii kana ani mana hospitaalaatii galadheeni laastikii akkanaa kana faa yoo isinii kennan achitti hin dhiisinaa galadhaani yoo ammoo isinii kennin Amazon irraa akkanaa yoo barbaaddan kana caalaayyuu bareedu hin argattani laastikii kana yoo isinii kennanii yookaan achi keessatti itti fayyadamtanii jettan hin dhiisinaa fudhadhaa galaani isin fayyada as keessatti bishaan xiqqoo oowwaa bishaan oowwaa yoo jedhamu bishaan qorraa hin ta'in ka oowwaa hin ta'in jidduu kanaati ka itti fayyadamuuf nama gargaaru bishaan xiqqoo oowwaa soogidda faa keessatti gootanii yoo qaama keessan ittiin dhiqattan jala keessan bakka ittiin deettan san hoo dhiqattanii jettan akka dafee isiniif fayyuufillee isin gargaara akka malee bareedaadha laastikiin kun tokko ammas kana kuniin maaliif nama gargaara isinitti fakkaate bishaan oowwaa as keessatti gootee bishaan oowwaaf soogidda faa itti gootee yeroo ulmaa sanitti mana fincaanee irra keettee irra teetta asirra teetta bishaan oowwaa yeroo isiniin jedhu ammoo akka afaan kiyyarraa ilaaltanii bishaan danfaatti fayyadamtanii akka jalaa gubattanii nan sababanne booda bishaan oowwaa jechuun kiyya bishaan qorraa hin ta'in kan oowwaallee hin ta'in jidduu kana bishaan buhaawaa akkasii itti gootanii soogidda itti gootanii walitti maktanii asitti kana mana fincaanee irra teettan daqiiqaa 10 daqiiqaa 15 takka yoo irra teettan akka qaamni keessan dafee isinii fayyullee isin gargaara akka baakteeriyaan garagarallee ittiin dhalanne isin gargaara waanuma hundaafiyyuu akka madaan keessanillee dafee isinii fayyu isin gargaara kana yoo hin qabaatin illee pooppoo kinoo harkatti dhiqatanillee hin jiraa miti yeroo nyaataaf namaa dhiheessan xixiqqaa akkasii sanillee itti gootanii waanuma taa'uuf irra isinii maluutti ka deebitanii ittiin fayyadamne waan akkasitti yoo bishaan oowwaa fi soogidda gootanii irra teettan akka madaan keessanillee dafee isinii fayyuuf isin gargaara kana fakkaataa dhumarratti ammoo maal akka isinii hojjechuu barbaadu yoo jiraate komantii jalatti na barreessaa anillee isinii hojjechuudhaaf iizii natti taha wanta isin barbaaddan waan beekuuf dafee isinii waraabaa isiniifillee barumsa isinii taha kanaaf wanta akka isinii hojjedhu barbaaddan komantii jalatti waan akkana naa hojjedhaa jedha inshaallah wanta beekurraa wanta haqiiqaa wanta itti fayyadamerraa hunda isaatiyyuu isiniif himuuf Oromootiyyya qophooftuudhaani isinillee akkasuma ammoo fuula bareedaadhaan nasimadhaa isiniin jedha haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti irraaf ammoo nagaha guuturra naa tura assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh